Dorgommii kana keessatti taphattoonni dubartootaa qixxuma dhiiraa dadhaban qixxuma hojjetanis garuu kaffaltii fi badhaasni isaan argatan an warra dhiiratii gadi gama kanaan wal qixxummaan hin jiru jechuudha. Waancaa addunyaa baranaa hoolaallee dubartoonni garaagarummaa kaffaltii parsantii 75tu isaan mudate. Kunis taphattoonni yuuniyeenii jechuunis waldaa ijaarratanii akka falmatan isaan godheera. Biyyi waancaa addunyaa baranaa keessummeessaa jirtu Awustiraaliyaan akkuma dorgommiin jalqabeen waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA qeequudhaan dhimma kana kaasuudhaan anduraa taate. Dhaabbanni kubbaa miilaa addunyaa hoogganu FIFAn tapha miidhagaa ta'e kubbaa miilaa kana keessatti dhabamuu walqixxummaa kana callisee ilaaluun isaa FIFAn ammallee dubartootaaf badhaasaaf maallaqa dhiirotaaf kennamu 100 keessa harka 25 qofa kennuusaa qeequudhaan Awustiraaliyaan sagalee dhageechiste. Walumaa galas mindaan dubartoonni ispoortii keessa jiran argatan warra dhiiratiin wal bira qabamee waggaa laallamu faaraan xinnoodha. Kana malees haala hammaata keessatti leenji'an. Kanaafis hojii lammataa hojjechuudhaan jaalala ispoortichaaf qabaniif jechuudhaan keessa turan malee galii argataniiti miti. Yeroo dorgommii dirree addunyaa irratti hirmaatanii hojii lammataa qaban san dhiisanii yeroo baay'ee boqonnaa kaffaltii malee eeyyamsiifatanii qofa. Bitootessa darbe kana FIFAn yeroo duraatii dubartoota waancaa addunyaa irratti hirmaataniif doolaarii Ameerikaa 30,000 akka kaffalu beeksise. Kunis dhaabbanni ogeessota kubbaa miilaa keessa jiraniin hundaa'e International Federation of Professional Footballers jedhamu akkasumas taphattoonni 150 ol mallattoo walitti guuranii FIFAtti xalayaa kaffaltii dhiiraan wal qixxee ta'eef tajaajilawwan kaanis bifa wal fakkaatuun akka dubartootaaf dhiyaatuuf gaafatu ergee booda marii gaggeeffameen waliigaltee irra gahame malee FIFAn ofii yaadee waan murteesse miti. Badhaasni baranaa kun ansan dura waancaa addunyaa bara 2019 irratti taphattoota dubartootaatiif kennamerra caaladhaa fi wayyaa ta'ullee waancaa kubbaa miilaa addunyaa dhiirotaa bara 2022 waggaa darbee jechuudha irratti kennameen walitti hoolaalle walittuun dhufu. Isaaniif taphattoota dhiiratiif jechuudha waliigalatti doolaarii Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 40 ture. Kanaaf egaa gamtaan taphattootaa akka addunyaattu kanaaf hojjechaa hin jiru. Jijjiirama mul'ate galateeffatanii garuu immoo waancaa addunyaa dubartootaa itti aanu bara 2027 geggeeffamu irratti FIFAn waadaa kaffaltiidhaa fi badhaasa wal qixxeessuu irratti nan hojjedha jedhe hojiirra oolchuu akka qabu cimsanii dhiibba godhaati jiran. Kun tapha waggootaaf qooda fudhattoonni xiyyeeffannaa dhoowwatan kubbaa miilaa dubartootaa guddisuu qofaaf miti. Dhimma waan sirriidhaa fi haqa ta'e hojjechuuti yan jedhan madda oduu Reuters wajjin hangaafiif deebii godhan hoogganaa International Federation of Professional Footballers keessaa Jonas Beer Hoffman. Walumaa galaa hoomadaallee waggoota darban keessa taphattoonni kubbaa miilaa dubartootaa waldaa dhaabanii gamtaadhaan qabsaa'aa turan jijjiirama baay'ee arganiiru. Fakkeenyaaf gareen kubbaa miilaa United States waggoota 3f dhaabbata garee biyyoolessaa United States wajjin wal mormaa erga ture booda bara 2022 bara darbe jechuudha dhaabbatichi dubartootaaf dhiirotaaf qixxee kaffaluudhaaf waada galeera. Kunis gareen United States tapha hiriyummaa biyya keessaa akkasumas tapha waancaa addunyaa irratti yeroo hirmaatu jechuudha. Baruma san biyyi Laatiin Ameerikaa Koostariikaanis erga taphattoonni gamtaa uumanii lolatanii booda kaffaltiin geejibaatii fi mindaan akkasumas badhaasni taphattoota kubbaa miilaa dhiiratiif dubartootaa kennamu qixxee akka ta'u murtaa'eera. Waliigalteen wal fakkaatu Niwuzilaandii amma Ingilaanditti irra gahame. Kaanaadaatti gareen olompikii dubartootaa biyyattii maqaa bajetni murameeraa jedhuun bakki leenjitii fi lakkoofsi hojjettootaa irraa muramnaan biyya bakka buunee dorgommii irratti hirmaannu jedhanii mormii isaan ibsan. Tapha waancaa addunyaa baranaa dura garuu hooggansa kubbaa miilaa Kaanaadaa wajjiniin waliigaltee irra gahuudhaan gara dorgommichaa seenaniiru. Walqixxummaan dhabame karaa maallaqaa qofas miti. Karaa biraatiin gabaasni dhaabbatuma International Federation of Professional Footballersiin dhiheenya bahee akka agarsiisutti taphattoonni dubartootaa waancaa addunyaatiif darbuudhaan dura shaakallii fi dorgommiiwwan qualifiers jedhaman oggaa taphatan leenjiin kennamuuf bakki shaakallii akkasumas tajaajilli fayyaa qaamaa akkasumas xiinsammuu dhiyaatuuf baay'ee gadi aanaadhaa fi dhiirotaatiin walitti hin dhiyaanne ta'uu gabaase.
dubartoota kubbaa miilaa taphataniif walqixxummaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin duraatii fi amma arguu barbaadan sadarkaa fiifatti akkasumas konfedereeshiniitti madaalli sadarkaa taphattootaa qaban qopheessanii ifa akka godhan. Kunis mindaa akkasumas kaffaltii dorgommiiwwan irratti godhamu, balalii xiyyaaraa tolaa ta'e, qarqaarsa tajaajila fayyaa, mirga dahumsaan booda hojiitti deebi'uutti fi boqonnaa dahumsaa argachuu of keessa qaba. Walumaa gala akka gabaasaaleen agarsiisanitti rakkoon kun hundumtuu amma ammaatti irratti hojjetamuu dhiisuun taphattoonni dubartootaa ciccimoo ta'anii fi abdii fuulduraa ta'an ijoollummaadhaan tapha dhaabanii gara hojii biraa akka seenan godheera. Qophiin labataan har'aas kanumaa ani Tigistii Gammeetii nagahaan.